keenyaaf fidiraa keenyaaf jedhee dabarfamee kenname achiin hin hafne nuuf jedhee jiraate mirga abbaa isaa taa'e guyyaa yaadannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessan. Yaadannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaatti osoo hin taane yeroo hundumaatti. Buloonni seentanii tajaajilaatii jirtan Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ani obboleettii keessan Masaratii mee har'as immoo karaa diraamaatiin Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba jechuudha. Gara diraamaa keenyaatti wajjiniin. Yaa gooftaa koo, yaa gooftaa koo, yaa gooftaa koo. Galanni siif haa ta'u yaa gooftaa koo. Naaf jettee cubbuu koof jettee gidiraa koof jettee fannoo irratti baatee dhiiga kee lolaastee cubbuu kee naaf laattee cubbuu koo dhiiga kee qulqulluu narraa dhiqxe. Yesuus ilma Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Galatoomii yaa gooftaa koo. Ilmaan keenya keessaan badu. Jaalala fannoo irraa eessicha Golgotaa. Jaalala fannoo irraa eessicha Golgotaa. Eessatti naaf gootee dagaddu gooftaa. Jaalala fannoo irraa eessicha Golgotaa. Eessatti naaf taatee dagaddu gooftaa. Jaalala fannoo irraa eessicha Golgotaa. Eessatti naaf taatee dagaddu gooftaa. Dagaddu akkamii, dagaddu akkamii, dagaddu akkamii. Jaalallee koo siif wareegama. Jaalallee koo sati naaf taatee. Jaalala koo jirmatti dhaabattee. Cubbuu jalaa na oolchuudhaaf qulqulluu dhiiga kee lolaastee. Ilmaan kee Waaqayyo koo baay'eedha. Intaloo bani balbala si dhaga'een jira amma si dhaga'een jira si dhaga'een jira. Jaalala fannoo irraa maaltu si fannifame? Jaalala ana adda anarraan adda kan ta'e maalidha jaalallati jaalatte attime naqxee farsoo maali nyaanna hin dhugna bashannanno malee maali natti ngungumi balbala kana dura dhaabadhee ilma si dhaggeeffadha. Jaalala attimi jaalala sakemi jaalala anaana laqabdamoo akkam si dhaggeeffachaa oole bara. Jaalallee koo ani malee kaatola jaalallee anaana laqabdamoo intaloo ol jedhi kana. Lakki bar abbaa tolaa koo lakki jaalallee ilaamee Waaqayyo faasigaan siif maali mee abbaa tolaa? Mee hiika faasigaa natti himuu dandeessaa? Faasigaan hiiktisaa nyaatanii dhuganii bashannananii ollaa ofii wajjin nyaatanii dhuganii qublamee ofii godhanii lalo qurxii murachuu foon diimaa murachuu nyaachuudha ka faasigaa. Maal jetti iwa injaanjoftee taloo ibel dhiisii waan kana dhiisisii jeerani isi jaalala sa qobaatti jaalala kun ala jaalalli nama biraa jira moon taloo of eeggadhu yoo diddeemmaa qaaruu kee qabeen karaa sana irratti se'a of eeggati.
Ilaamee faasigaan akkas jechuu miti bar. Faasigaan jechuun yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu dhala namaatiif jedhee dabarfamee kenname dhiiga isaa lolaasee xoofoo hadhaa dhugee yaa abbaa yoo fedhe kee ta'e xoofoon kun na jala haa darbu yeroo inni jedhutti hin didee gooftaan Yesuus Waaqayyo ilma isaa amma jaalatutti dabarsee biyya lafaatiif dhala isaa kenne cubbuu keenyarraa nu fayyisuudhaaf jedhee du'ee du'a moo'ee ka'ee guyyaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti nuuf gidiraa baate nuuf jedhee fannoo qaraaniyoon irratti ol ba'e nuuf jedhee jirma jiidhaa baate nuuf jedhee bismaaraan waraaname nuuf jedhee xoofoo hadhaa dhuge yaadannoon isaa immoo waggaatti miti guyyaatti yeroo hundumaayyuu malee. Kanaaf Waaqayyoon faarfadha isa na jaallate isa na otoo Waaqayyo na jaallachuu baate otoo jaalala Waaqayyootu na jaallachuu baate jaalala kee of jaalala kee dursaa bar jaalala Waaqayyoo dursaa kanaafiyyuu kanan faarfadhu nama biraa miti Waaqayyoon faarfadha. Akkana. Garaako. Intali kuni inumaa natti falqite. Natti falqite intalo maal natti falqite. Maal qottee na awwaalte maal. Intalo xuuxxoo naa biti kaa. Nagoyoomsita. Maal nagoyoomsita. Dhiisii siin jedheera. Waan kana dhiisii. Yoon taane yookiin isa dhiisii yookiin immoo ana wajjin ta'i tokko keessaa tokko filadhu intalo kan si baasu filadhu dhaalii biyya wadeessiti baasii godhee ana kan warqii sitti bite ana kan mana sitti ijaaru ana abbaan manaa kee jaalalleen kee alaa dhiisisin jedhan har'aa kaasee si gungumu yoon sitti dhufe qaaruu qabeen manaa gasi darbadha of eegi. Hello, haadha tolaa akkam jirtu fayyaa keetii? Nagaa galata Waaqayyoo Isay gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baga guyyaa yaadannoo du'ee du'aa ka'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin si ga'ee yaa nafaa si gaa akkamitti olte haadha tolaa koo akkam waldaa dhaqeetani kadhannee Waaqayyo haa eebbifamu anillee abbaan manaa koollee ila Waaqayyoon galateeffannee borummoo kun harka qalleeyyotaa nuti yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachaa kun harka qalleeyyotaan gargaaraa dhugaa basbaa akkasitti hollaa borummoo sagantaan keenya akkasi maa bocharee maaf አይዞሽ Waaqayyo isa yaadata ilakki isa yaadata dhiisiin abbaa manaa kee kana ilaayoo Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos aarsaa nuuf jedhee kaffale cubbuu keenyaaf jedhee gidiraa nuuf inni nuu baate dhiiga isaa nuuf lolaase xoofoo hadhaa nuuf jedhee dhuge nuuf jedhee dabarfame harka namootaatti gidirfame moo'ee du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa isaa taa'e isarraa barannee akkanan isin danda'e akkanan anarraa baradhaa isa jedhe san atis immoo akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee aarsaa kaffalee lubbuu keenya oolchate abbaa manaa kee aarsaa kaffaltee lubbuu isaa akka gara mana Waaqayyootti fiddu Waaqayyo siif kadhanna. Gatiin ati baastu kun lafatti hin badu. Ayizoosh haadha tolaa koo Yesuus Kiristoos wajjiniin haa ta'u. Abbaa manaa kee ulfinni Waaqayyoo sarratti haa mul'atu. Isay tole boloo wal argina. Ishi. Yaa gooftaa ko gaa'ila hiikuun nama gaa'ila hiikuun nama mormaa jette. Ana nama gaa'ila hiikuun nama mormaa jette yaa gooftaa ko akkam godhee gaa'ila hiikare. Akkam godhee isarraa sadda baare anoo sillachuurraa yoo addan ba'u yaa Waaqayyoon dandeessa yaa sanaaf jettee aarsaa kaffalte yaa sanaaf jettee fannoo qaraaniyoon irratti ol baate gooftaa koo ilaa abbaa manaa koo ilaati bunaa yaadadhu
ati yaa waaqayyo gara mana keetti gara harka keetti gara yaada keetti naa fidi. Gooftaa biyya lafaa keessa akka inni jaanjofne gooftaa abidda si'ool keessatti akka inni hin darbatamne abbaa manaa koo yaa waaqa ofii keetiitti naa mul'adhu naa yaadadhu sittan kenna yaa waaqa gatii yoon kaffale si biraan argadha gatii kana kaffalee lubbuunsa akka gara mana keetti dhufu na gargaari gaa'ila diiguun cubbuudha. Intaloo jedhame eenyututti bilbilaa? Hello. Ahai, asii natti bilbilan. Oko, fedhashi akkam jirtu? Dhaggeeffadhu sittan hima. Waan tokko waan sitti himu wayiyyuu mee na dhaggeeffadhu yoo na dhaggeeffatte. Jaarsa keessa sakkaaraamii sana qo'i birrii sii bitan mooyyoo qarshii meeqaan sitti bitanii qarshii meeqaan bitatte haadha keessii dhaleessite moo maalumarraa fuutaa dhiisii jaarsa keessa sakkaaraamii sana dhiisii maqaa si balleesse amantii kee wajjiniin tokko miti. Kanaafuu dhiisii kan amantii keetiin tokkotti bayiiti heerumii siin jenne hin dadhabne ati hin dhageessu ati duuddeetta wanti ta'e sitti duucheera nutti si dubbati nuti hiriyaa kee ta'uyyuu hin dandeenye nu qaanessite haadha maal odeessite haadha. Sakkaaraamii jaarsa ishiiti. Jaanjuudhaa jaarsa ishiiti. Tanii dhuganii dhufanii ka'anii kan akka faasigaale eenyutu immoo sitti bilbilaan taloo amma yafoon kan akka tinni diimatuun taloo foonaan achi fichisiise sun argite boruu farsoo naqxee ta'ee namni sirraa qaba farsoo naqxee ta'ee namni sirraa qaba kanaafi boruu hin deemnaa. Kanaaf qophaa'ii ishee Abbaa tolaa borani waldaan deema. Eessan deema? Deebi'i immoo ani farsoon naqu. Waan gooftaan Yesuus ittiin kabajamne hin hojjedhu mana kootti. Ani yaadannoo gooftaa kootiin yaadachaa waaqayyoon waaqessaa oola abbaa tolaa koo sin kabaja abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo sin kabaja sin jaaladha garuu an farsoo hin naqu na beektaa maaliif akkas taata akka nama hin beekne. Way achi as jedhiniiti kan abbaa koo tolaa gurbaa ilma buuleessaa tolchaa akkamiree gurbitti niitiin si fuudhee maal gurbaa maal mala si fuudhee waan ajajika kootu kan taloosi tola fuudhee maal si fuudhee na ajajadhu si waxa na ajajadhu si naqa maal mala todeessite ammani borganama arifati wal argina maalaasaa maayisu eegtaa hojii argisiisuu wayyaa jetti mee gooftaa Yesuus Kiristoos jette jaalalli innati faasi baarbajeessu kun qobaatti anarraa adda si baasee wal argina ni fasi tala qoofte. Akkamitti Noora olma seenaa yaa keessanii olma seenaa asuma ta'a jirtu nagaadha lekki asuma ta'a nagaa galata waaqa waldaa deemna ishee jirtu fayyaa keeti mee gaaffeensi gaafadha buule mee gaaffeensi gaafa nagaafa'a tolaa koo nagaafa'a. Buulee koo mee faasigaa siif maali? Faasigaa ni anaaf
أنا فاتقاني أنا فاتقاني أكا هاتي يالي نوند أنيتيتي أكا وداتي نوند أنيتيسي أنا لقنا مجا كلون دبني وان تايفو فاتقاني ناندتي هامينتو نوني إنانا هنونا فاشو كينيش inunna galu ani hamme ko aka fashoshi ninuga galu hamme kenya yalo nunnan unnele fashigani natu bitta ugu bitta miti mutako folin tenati tolle shawa udde fashona jette shingalu manatti nakattu ka mama tola nani minachi maye toddi dennan فاشقاني كما انتونا تمتت ايشي فاشقان سيف مالي يد مي اوف توفى دم مي مالي سين جت فاشقان بوتشيكو قد فاتقاني قطان كيني سيد كلتوسي tubbuu kennaate tubbuu maaliin ta'een tubbuuni yeroo yesus kiristoosii addaamii fi hewaani cubbuu hojjechuu isaanii lantaan ta'e ilmi namaa hundumtuu du'atti dabarfamee kenname. Kanaaf jennaan immoo cubbuun karaa addaa nutti dhufee jireenyi immoo karaa yesus kiristoos nu dhufee faatigaa jettuun guyyaatti yesus kiristoos dabarfamee nu kenname fannoo qaraanii irratti oolee dhiiga isaa nu dhangalaasee nu ta'ee toofaa fannoo irratti nu ta'ee harkisaa bismaalaan walaaname. Guyyaa sana guyyaa yaadannooti. Uumaa balaa nama keessaan banne adutte ammeen tiyya na tuusites natti himtes. Galuu ani immoo innaan gudda'e mataafa qulqulluu dubbisuu ni barbaada. Innaa naattanii uuganii bittaa miti faasigaanii yaadannoo balaan jireenya nama keessaa hin banne'aa jette. Waaqayyo si haa guddisu. Bucheeko guddaa dhugaa isheeti dhugaan kun. Gaafati macaafa qulqulluu dubbistee immoo dhugaan kun dhugaan ati gurraan dhageesse kun immoo siif gala siif ifa. Itti naan dubbita batta. Innugu lammatas innugu yoo nama ottellee waaqayyo na agga waan ta'eef hin dhugu tanallee hin dhugu. Nutu abbaan tolaa diluu jiru jiru. Nooluu naa de'anii. Ishi sareeku ishi. Ijool akkam ooltan nagaa jirtu mee akkam abbaan tolaa'oo eessa deemi? Asuma hin bahe gadi bahe hin dhufa hamma dhufa. Ishi tole ittiin sinii hima. Wal argina gooftaan eebbifamu. Tole. Madaako ifeefi malu dadhabe halkanidhaaf dhugoogessa waan ta'eef fiigaa boolla wayiirra fiigaa dukkana wayii keessatti akkanatti of darbachuu jedhu harki guddaan tokko toona qabuun arge. Maataate achumaan biniin jedhe biraan argine garuu macaafa qulqullaatti dubbistu kanaan harkaan qabe. Mala bishaan harkichi inni dukkana sanatti of darbachuu jedhu harki dhufee na qabe tokko harki hiixatee na qabe dukkana sanatti akkan hin daamine akkan hin buune na oolcha harki tokko. Binicee macaafa isaatti dubbistu sana fuudhee dubbise. Maal taate maqaa Yesuusiin maal taate? Mana kimiitti naaf hiiki. Haaloo mana kimii du'e. Bishaan kun ilaa dhagni kun bishaan mataan koo duddi koo
sammuun koo biliyooniin koo hiikkate. Abbaa tola, abbaa tola. Mana kiimii sin geessu, mana kiimii sin geessu, mana kiimii sin geessu. Harki hidhatee si qabe sun harka Waaqayyooti. Dukkanatti kan darbatuuf ka'e immoo seexana. Kanaaf jennaan Waaqayyo macaafa qulqulluu kanatu dubbistu of argite. Macaafa qulqulluu jechuun sagalee Waaqayyoo jechuun Waaqayyo jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gara isaatti si waamaa jira. Yoo fedha kee ta'e jaalala keetiin fedha keetiin yoo ta'e Waaqayyo isa dukkanaa si baasa. Waaqayyo isa harka dukkanaatti si qabaa jiru kana. Waaqayyo si jaallata. Utooti dhugduu, utooti waan barbaadde gootuu Waaqayyo karaa hundumaatti sitti dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Cubbuu ati hojjettu sana otoo hin ta'in siin hin jaalata jechuudha. Akkanaare yoo akkas ta'e maarre mana kiimii deeme hakiimiin sun of fayyisuu baate Gooftaa Yesuus kanatti jettu kana hamana beekootiin noo rafa. Yaa Gooftaa Yesuus koo, yaa Waaqayyo koo, itti naa mul'adhu, itti naa dubbadhu. Ofii keetii akkuma Phaawulositti ofii keetiitti of mul'iste atillee itti naa mul'adhu, itti naa dubbadhu. Yaa Waaqayyo ofii keetii itti naa mul'adhu. Gooftaa koo hin dandeessa. Qaalaarra na buuse qaalaarra na buuse baloo nagaa. Matako. Maal taate? Abbaa tola. Wayii dubbachuu dide abbaan tola. Fidi waaqa kanan galadha. Bakka waaqa kana namana Gooftaa Yesuus. Namana Gooftaan Yesuus ofii isaatiin natti mul'ateera. Halkan edaamoo abjuu koo waan hin argiteef otoon harka koo waaqatti ol qabe Waaqayyo si namana toon jedhuun of arge. Akka Waaqayyo na jaallateera. Dhiifama naa godhi giiftii koo buulee koo qabbanuutu dubartii beektuu dubartii ati isa jaalallee maal faarsita jedhee si reebe. Maaloo giiftii koo jaalallee ati jaalatte jaalala Kiristoosi maaloo na maarii naaf dhiisi giiftii koo luga keerratti Namballeessa haadha manaa koo maaloo naaf dhiisi. Rakkoon qabu atuu bidda jala si ol jala Waaqayyo si oolfate maaloo amaniga ilaabee ilka kee Waaqayyotti halqe. Anan jedhu na wajjin jedhe yaa Gooftaa Yesuus. Mucaa kee waan na godhattee gara jireenya bara baraatti na waammatteef. Yaa kee na godhattee gara jireenya bara baraatti waan na waammatteef. Siin galateeffadha. Cubbuu koo qulqulluu dhiiga keessa dhangala'een narraa qulleessi. Yaa Waaqayyo mucaa kee godhattee waan na jaallatteef galanni siif haa ta'u. Qaalluu biyya lafaa cubbuusaa gidiraasaa hundumaa ganeera. Maqaa koo galmee jireenyaa irratti galmeessi. Mucaa kee godhattee waan na waammatteef galanni siif haa ta'u. Yoonan si gane ati nan ganiin jireenya koo bara koo harka koo hundumaa sitti kennee fayyisaa lubbuu kootii godhadhee si amanadheera. Waan na waammatteef galanni siif haa ta'u. Si'ool ibidda jalaa waan na baafatteef ulfaadhu. Maqaan kee eebbifamu. maqaa Yesuusiin ameen.
Isa. Ifteeko kootu dhiifama naa godhe waan dhugee sakkaree waan dubbadhu hin beeku waan hin godhe hin beeku maaloo kottume naa faarfadhu isa faarfachaa turte sana. Galataa nambana afaan koo Galataa nambana afaan koo si maaltu si dhibaa Amaanu'eel koo si maaltu si dhibaa Amaanu'eel koo. galanni siif haa ta'u waaqayyo mana keessa Isay qabbanoo galatoo Isay haadha tolaa abbaan tole waaqayyo amanatee Isay haadha eebbisaa koottumee waaqayyo naa galateeffadhu. Obboloota koo diraamaa keenya asumarratti xumuramee jira. Egaa waaqayyo haala kam keessattiyyuu namoota gooftaan beeyne jidduutti yoo nuti aarsaa kaffalle akkamitti akka waaqayyo gooftaan gara mana isaatti fidatu obsa akkamiitiin akka gara mana waaqayyootti fidnu oolmaa waaqayyo dubbachaa faasigaan nyaachuuf dhugaatii qofa osoo hin ta'e yeroo hundumaa garma waaqayyo dhugaa namaaf ta'uudha.